Odugari Atutuna fumidu batu seranko Atutuna fumidu batu seranko Achifura ma hindubi fama Namaga tama wakayo wama Achifura ma hindubi fama Namaga tama wakayo wama Odugari Kurati kantoru Abayena foli Tunjo tunja waru Nabira baye Fedigara koti unda Birana gaye Tunja waru Nabira baye Fedigara koti unda Birana gaye Fedigara koti unda Birana gaye Bareedina bareeche mufaani ko uffanni abbana tuuse Nam bareedina miidhagse mayyaanni ko ayyaanni abbana tuuse Nam bareedina bareeche mufaani ko uffanni abbana tuuse Nambareedina miidhagse mayyaanni ko ayyaanni abbana tuuse Naatti korreen beeku sammisna rukunne Waaqayyo akka namaatti abdiin irraa kunne Akkamuu kan jiru bishaaniin wal bira Ergan gooftaa baree allalisaan jira Eebbifamoo harki na baate
Nagaa faraarri waaqayyo bakka jirtanitti siniifaa baay'atu buloonni koo biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundinuu nuyi paartinaroota oduu gaariitidha. Bakki argama keenya godina Shawaa Lixaa naannoo magaalaa Sayyooti yommuu ta'u hojii hafuuraa akkasumas immoo hojii hawaasummaa wajjiniin wal qabatan isiniin wajjin hojjechaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas immoo hojiidhuma kana itti biqilaan obboleettii tokko wajjiniinidha kan nuti argamnu. Maqaan keenya Alameela. Alamii eenyu? Nagaasaa. Viidiyoo armaan dura yookiin immoo gara keessaa itti dhiyeessineen Alamiin egaa rakkoo adda addaa akka qabdu, nama ishee deeggaru akka hin qabne, akkoo fayyaa akka qabdu isin biraan geenyeerra jechuudha. Egaa kanumaan wal qabatee namoonni Alamii bira dhaabbachaa turtan asumaan carraa kana fayyadamnee Waaqayyo baraa fi jireenya keessan haa eebbisu jechaa. Egaa yeroo ammaa kana immoo kan nuti mana Alamiitti argamnee fi waan tokkoofidha jechuudha. Obboleettiin akka maqaan ishii hin dhaamne barbaaddu tokko biyya Ameerikaa kutaa magaalaa Meerilaand keessa kan jiraattu obboleettii keenya Alamiidhaaf deeggarsa gootee jirti jechuudha. Deeggarsa isheen sii gootee deeggarsa qarshiiti. Egaa deeggarsa isheen sii gooteen kunoo mi'a mana keessaa kana guutuu iddoon ciisicha ishii gaarii akka hin taane nyaattuu garaagaraa akka qabu dhaggeeffattoota keenya yookiin hordoftoota keenyatti iyyattee kunoo kana sii gooteetti jechuudha. Obboleettiin keenya biyya Ameerikaa kutaa magaalaa Meerilaand keessa jiraattu. Kanaaf kunoo mi'a mana kana guutuu sii bittee xaafii kumtaala tokkos sii bittee gammachuu akkamitti sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqayyo ishee eebbisuu fi jirtutti ayyaana ishiidhaaf baay'isuun jedha. Ishii Waaqayyo obboleettii keenya lafa jirtutti ishee haa eebbisu. Kana malees immoo obboleettiin keenya kutaa magaalaa Meerilaand keessa jiraattu kunoo egaa waan isheen sii ergiterra qarshii 30,000 immoo waan tokko tokkoof kan si barbaachisu irraa si hafee jira jechuudha. Qarshii kana yeroo si barbaachisetti wanta barbaadeen godhachuu dandeessa jechuudha. Kun qarshii irraa si hafedha jechuudha. Waaqayyo ishee eebbisu. Nee Waaqayyo ishee eebbisu ayyaana kee haaromsuuf Waaqayyo bara hiitti dhiyaatu Waaqayyo. Egaa kunoo manni kee akka kanatti babbareedee yeroo ilaaltu isa duraa fi isa ammaa wal bira qabdee yeroo ilaaltu mee maaltu sitti dhaga'ama? Ani kaleessa kana darbeen biyyoo keessaa ka'een kana argan seene nyaattuu keessaa ka'een kanarra ciisan seene. Ayyoo faagalatu kun amma kakuukoo biraan naga'ee ijaan na agarsiise hartaan waan hundumaa na qabachiise galanii Waaqayyoo haa ta'u. Oduu gaarii Misgaanaan yeroo acha dhufee mana sinqee dhufu birrii 50 borsaa isaan jiru taanaan mana koo hin dhufu. Ija na dhufkateetu deema. Ani immoo na eega ala taa'anii oddawee waraana gaafa hin danda'u maanni gookoo mana baqattaa naan jedhuun nan dhufa anuu naan jedha. Gaafa birrii 50 borsaa isaa keessatti argate immoo dhufeetu naan kennee Waaqayyoon naa kadhatee ba'a. Ammayyuu Waaqayyo inni kana kennee fi achitti adda haa kennuuf ifa wangeelaa hamma dabalee isaa taasisu. oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuu isaa himna.